Solmaan keenya guyyaarraa baay'ee kan namatti toluu fi bareedu barandaa keenya irratti buna dhugaa misaa nyaachaa fataa sanaa jecha akkasumallee gammeedhaaf kennaa tokko qopheessiitiin ture sun maal akka ta'e aga xumuraatti nu waliin turuudhaan daawwadhaa jecha. Nagaan sinii faate wakkam jirtu nuti jarra galata waaqa baga nagaa taatanii jechaati. Yaa'u akkuma argaa jirtanii kunuu barandaarra sirreessaa irrachuudha bakka kana teenyee bunallee danfisuudhaaf akkasumallee misaan guutummaatti olmaan keenya as kana ta'a. Ayyaanni jiraa jedhanii turan har'a. Ayyaanichi maal akka ta'e hin beeku haa ta'u malee wantoota ayyaanaaf ta'an tokko tokkommoo akkuma aggaatti amitee mana keenya keessarra juusii fa'aa jira daabboo fa'aa jira garuu ayyaanni akka jiru hin beeku ani. Nuti jennee makaleessa daabboo fa'aa toshinii turre jechuudha. Yeroo tokko tokko mana keessatti nama barbaachisa qursii minaamanii fi kanaaf jennee hojjennee rammoo ayyaanatu jira jedhanii sanaan wal simateetu jira. Kunooti egaa haaluma argaa jirtan kanaanii barandaarra jibbaa afee akkasumas immoo wanta isheen irra taa'u sirreessaa jira. Yoo isinitti tolee viidiyoo keenya laayikii godha. Warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jechuutii barbaada. Kunooti egaa baataa shinii gadi baasee jira. Baataa shiniin kun beektu maastaayitiidha. Saayiziin isaa xiqqaadha. Garuu yeroo akkas booda barandaa irratti hojjetatan kana waan akkasii kana sifachi baatanii deemuun dingata nama harkaa cabuutii danda'a. Mukti tokko jira faashinii amma kan dhufe wayii. Gatiin isaa birrii 2,700 jechuudha. Ani garuu baataa isaa bichaa toon ta'anii wambarii safan ordirii godhee dheetiin karoora akkasii qaba. Marsaa miilanaa irratti sana ta'ee waaqayyoo jedhe. Innaa egaa haaluma argitan kanaanii sisirreessee wantoota bunni ittiin danfuu qabu gadi gugguuraatii jira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola waan barandaa irratti hojjetanii. Namarratti naanawaa har'ammoo egaa waaqayyoof haa galatu. Dabaree keenya nutis immoo qoda keessaa argachuudhaaf asteer faana wal qaxxaamurree shammana qulqulleessaatee jirti. Akkuma dingataa wayiiti kan barandaa kanarratti naa dhufe jechuudha. Yaanni malee duratti yaanni manumatti buna danfisuuf hin ture. Aduunis baay'ee baaga. Jidduu kana immoo roobni hin bade waan ta'eef baay'ee baa gubaa jechuudha. Gammeen immoo mana hin jiru. Eessa deemee hojjettanii gabaa deemee jechuudha. Hoolaa sana gurgurachuu deeme har'a. Hoolaa sana faana baay'ee wal dhabne. Hoolaan jaartii barbaacha fiigaa. Kana achi hoolota nama loluu malee diddee bakka basaq garuma deemutti mataatiin. Sanaaf sana gurgurachuu deeme har'a. Gurguree dhufatee filatee dhufatee hin beeku. Qamisii koommoo ilaalaan baay'ee natti tola. Qamisii akkasii fataa nama godhu mana keessa uffachuuni. As kanatti nan jijjiirradhe. Achi misaanillee qophaa'ee jira immoo ufee xiqqoo ishee soofaarra gadammeedhee jira. Aduu keessaa ufee waan ta'eef mana hirachuudha gammeeni. As kanatti kennaan qopheessee fi suni as keessa jiraachuudha. Kennichis maal akka ta'e umarratti yeroo banamu laaltu. Garuu as kanatti kennaan kuni finfinneetii namatti ergeen nama bichisiisa fi kotti deemu naa hin mijanne. Garuu immoo kennaan sun banameetu dhufe. Maaliif immoo akka baname egaa? Yaa anallee baay'ee tokko na dabbaare gammeenis argeera kennaan sun akka baname isatu namarraa fuudhee fidee ani shaffanamee dhufan se'ee argeema fidee natti kennee jechuudha. Badaama kennaa kanarratti sarpiraayis taa'ee yaadu abbichi immoo kan banee fattashaatu hammaate jennaan hin banee shigisaa irraa gatee kan jedhuun waliin natti ergee jechuudha. Fattashaan baay'ee tokko ulfaatee jira. Amma karaatti makiinaan saayuu jiru tiraanspoortiin saayii abiddaadha. Fattashaan immoo dhiisaa sinuun gaafatiina. Innaa akkuma argitanii misaa immoo as kanatti kunoo qopheessee jira jechuudha. Misaa waanuma injiraa mitiire waan akka timaatimii salaaxaa fi paastaa xiqqoo wayii hojjennee paastaa bichaa hojjechuuf hin ture garuu inni immoo paastaa hin nyaatu hin jaallatu. Amalli warra dhiirotaa kanaa rakkoo dhagaa takka paastaa nyaannu jedhu takka shiroo takka maali jedhu kan inni jaallatu timaatimii labbii faa timaatimii qorxii faa. Waan akkasiiti kan inni jaallatu isas immoo bira buusee jira. Yaa minyaa baay'ee tokko minyaa haala kanaatiin barandaa irratti misaa keenya galateeffannee akkuma argitan jalqabnee jirra. Ani biddeen nyaachuun barbaanne paastaa bichaan barbaada. Maankaatiin malee nyaadhu. Fidii kaasuma si gurshaa. Kanarra
irratti wal lolaa irrachuudha. Yeroo hundumaa nyaata irratti girriiriin hin dhibamu. እና akka kanaatti nyaachaa jirra. Isinillee haa nyaannu isin affeerreetu jirra. Yoo isin hawwisiise isinitti tole ta'e immoo isaa waaqayyoo achiin isin haa ga'u baay'ee nawwa. Yeroo namni akkasitti namni waanuma qabu irratti fataa'ee waliin waa tokko tokko jechaadhu baay'ee nama hawwisiisa. Keessattuu yeroo achi jiran jechuudha. Na guyyaa isaa eegee yeroo isaa eegee waaqayyo wanti namaan godhiin hin jiru inuma raawwata waan namaaf akeeke. Juusiinis immoo jira kunoo. Akkuma isiniin jedhee ayyaana hidhame akka gaxxamii irra bu'ee malee ayyaana jiradhee karoora isaa hin qabu. Yaa daabboonis mana waan jiruuf juusiinis immoo damma yeroo sargii raafe sanatu jira ishee cuccurannaa jechuudha. Ergasiitiif juusiin manaa dhibee hin beeku. Kunooti amma juusii keenya buusuufi kun juusii otoo hin taane birziidha. Damma irraati kan hojjetamu hin beektu waan ta'eefu damma xiqqootu afeeraayyuuti ishee maxuxuxuxachaa jirra. Har'as immoo kunootii bubbuufanniitu itti qaqqabuutti jirra jechuudha. Bakka kanatti dura akkuma isiniin jedhee paastaa bichaadha kanan hojjechuuf karoorsee amma musti qoyyoo nyaachuu didee hojeen asaaba biraatti dabalee jechuudha malee rakkoodha ka takka shiroo jedhu takka dinnicha jedhu takka goommana nyaannu waa miiqatu jira jechuudha. Garuu timaatimii qurxii kanii shunkurtii qullubbii akkasuma qaaraa walitti dabalan sana baay'ee jaallata. Loomillee itti dabalanni shaba minaaminii jechuudha. Akkasuma immoo timaatimii labbilabbii hin jaallata. Ani immoo natti buusee timaatimii labbilabbii sana hin jaalladhu ture. Hojii isaas hin jaalladhu nyaata isaas natti hin tolu baay'ee na rabbaara. Yeroon hojjetu immoo baay'ee tokko mi'aa isa immoo na nya'a. Hojiin ni beeku keessaa immoo isinitti immoo timaatimii labbilabbii sana hin jaallata isin hojjetas. Isa kukkutamu kanas isaan hojjeta akkasuma shiroo isin hojjeta tagaabinoo isin hojjeta jechuudha. Hojii isaa keessaan inni beeku jiraate bakka kanatti maaltu ta'e seetan waa'ee Saa'udii taa'umsa warra Saa'udii tokko yaadadhanii kaasennaan isti ciisii nyaa'umee sitti tamachaa jennaan dagaffeedhe akkamitti nyaatu akkamitti akkas ta'a kan jedhu xiqqooshee warra Saa'udii irraas immoo haasofni yaa'u jiruuf jireenya Saa'udii xiqqooshees qammaseera. Warri beektan beektu akkasuma dalga ciisanii naqumee dhiira isaan ruuzii kanaaf jala kaa'anii makaddaa isaaniif jala kaa'anii sanaaf dalga ciisimee innaan ciisee akkanatti hintanii jechaa jirra. Innaa gaa'es ogummaa isaa keessaa timaatimii labbilabbii minamina kana fa'aa dura hin hojjeta ture garuu erga Asteer dhuftee inuma dideen siniin jedhe. Isa kanatti booda sinii deebi'a. Hameetaa isaatti booda deebi'a. Amma kunoo galanni waaqaa hin badiinii nyaata keenya nyaannee xumurrii tamaskin jennee qoofnee kaanii buna kaan jira juusii keenya dhugaa irraa qursii daabboon jira ixaanni aaruuf jira bakka baay'ee namatti tola kunoo fataa eegama ciisa. Asteer immoo kaameraamaaniidha kun namastaayitii keessattuu hin argamti. Kennaa sana xiqqoo umarra oolchuun gowwaan manoollee sababni isaa keessummaan nutti dabalame ta'e innaa natti fakkaata. Ollaa keenyaati mana hojjechaa jiru jechuudha. Namichi tokko gimbanyaan tokkochi jira kan mana keenya ijaare isa buna waamaa eegammeen innaa sabratti nuti toluu dhiisuu danda'a ta'e innaa jennee kennaa sana duubatti dabarseetiin kunoomu kana bunni danfee buna buusaan jira namichis immoo dhufee daabboo nyaachaa juusiisaas immoo buusnee fi odeessaati jira jechuudha. Sincaalaam. Isheen kun immoo isheen biraati. Isheenis immoo hojiitii dhufte. Amma kana buna keenya xumurree buna sadaffaa irratti kennaa sana fudhachuuf. Jebana kan jechaa Intin maal dabaru maal akka ta'e intin maal dur maal keessa akka jiru maal akka ta'e inni distil maal ta'e ho
جدا أستير تلماما دفع أستير ما إني دهبو بنتي متغسيستا أنا ما جيت وقت برجلة تومي نسيني وفقط يوم تأيجو قسمة كيسي لكن أرجونا وانتكم يومين إيه هذا لما شو بعدين تغسيس كمان لا كيف هاي كانت ما تقولي لا هاي متغسيس صدقاً بكلمة كبر إني راكون قبل تجنون صدقاً دي لا عندي بنت وقاربي يتون وانا صار مارا راتي لا لا ندرا أنا ما جيت طارق Ol ka ikaw. ما أنا نركز يوم أنا أقول فيها أنا ما بنور كاره ما أقول فيها أستير Garuu guys, kennaan kuni baname dhufe. Ani akka baname dhufu hin barbaanne. Garbiin naaf jira. Akka baname dhufu hin barbaanne baname dhufe malee bilbilli haaraan kaartoonii sanaan dhufu qabame jedhee baname dhufu hin qabu. Kanaafuu dogoggora nama sanaati. Yaa waamti qabla darbara maaramu. Baname dhufu hin qabamu jedhee jedhu. Baname dhufe. Kanuma jilbaan daa'imni. Kanuma kan jilbaan daa'imni. Kanuma kan jilbaan daa'imni maal ta'e deebiin. إذا بيجي Isan meerte maal ta'e. Zeennu kaartoonii isaa keessaa bahee chaarjii isaa akkasitti itti bareetti galee akkasitti dhufu. Akkasitti dhufu qofa ture hin qabu. Magaalaa Finfinnee. Bareeda garuu anis inni garaa nan geenye isa sana. Sahii kamiimu? Eessa. Hiikamuu qabu ture. Innaa bilbila argatattee waggaa lamaa yemeeqa. Kun akka hiyyummaa malee. Waa'ee intinaa ijjiya sadaasa keessa muudde keessa. Kana waggaa lamaaf hin meeqare. Waggaa lamaaf ji'a afur. Erga bilbila gatee waggaa lamaaf ji'a afur. Kana jechuun bitachuu dadhabuu jechuudha garbitanii. Isin eegalee Mee waa'ee waan qabna ta'e iyya sadhaa. Innaa akkasii misuma baname kana xiqqannaa jira. Sadarkaan hin barbaachisu jedhee jimma. يا دجرا إذا Kana ani maani jedhee ko nama waamiidhaan jechuudha. Barbaade nama jechuun walirra ofii malee intina jee miti. Bilbilichi immoo ofuma yaaduma malee isa baname ofii na dabbara dhimma dhuunfaa sababa faana. Maal banamuun isaa maal rakkoo qaba? Akkasii gaa'is viidiyoon keenyarraa kana fakkaata. Silaa jalqabarra xumuruu qabnu turre keessumaa jidduu waan galeefu dhumarra boone jechuudha buna sadaffaa irratti. Isa jaajirise? Chaarjeriin isaa akkam ka'u waree ergisuu dandeenya. Barbaade immoo isa sana ildeeffachuu Kan dandeenya. akkasii fudhatu. Hin fudhata baal kun tokko. Hoo! Asii soomii. Lakki. Ho'oo. ما رسيت شوف Oh, 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 oh.